qamtetti du'ee jedhan namni waan kana fudhate bakka bu'aan bildiginnaa abbaa torbee jedhanii dabarsaa turani. Abbaa torbee jedhanii abbaa torbeen maallee sonsaan maallee jedhan yeroo abaa'oon argitee gaaraa lolaa tures inni qophaadhumatti biyya keessaa cirik nama godhaa jedhan. So wanni dhugaadha. Dhugaa Oromooni dur tokko siritti waan ture yeroo ijoolleen haa galtu jedhanii argitee jaarsummaan bahee dedeemaa turani. Ani argitee galuu isaanii gaariidha. Garuu wanni tokko lafa kaa'amuu qabaa. Yoo lafa kaa'amne immoo yeroo ammaatti shiftaallee qabaachuu qabnaa. Shiftaa akka waaqa eenyu akka Asangoroo jedhanii jira kan deebi'ee gara dhiyaa ammoo Haruun Sosoo jedhanii argite shiftaa ajaa'ibaati. Yeroo ani dhaqee dhaqqabee argeera namicha Haruun Sosoo jedhanii asoosaan illee kan Oromooti jedheeti ji'a tokko bilisoomse begii kana haga asoosaatti in qabateen asoosaa guutuu qabate magaalaa asoosaa guutuu asoosaa kiblaa gariidhaan awraajjaa asoosaatiin beekamti gaafa dargi cirik nama godhee barshiftaa waraana ajaa'ibaa qaba Haruun Sosoo jedhan. Ani kaambii yaabusitti qubatanii turanii abaa'oon eegaa achitti dhaqee banameet bakkuma jarri qubatanii rifuujiinis akka baqataan Oromoos qubatu taa'isanii gargaarsa walumaan argataa turan. Nan beeka ijoollee jaraallee kanachi qabsoo kanatti dabalamanii warri keessa jiranillee qabsaa turan hin beekan. Amma kanaafan warni akka nama sodaachisu jiraachuu qabaa jedhaan ture. Kaleessa moodheen gadda natti fakkaata waan qawwee irratti haasaan ture odeeffannoo tokko dhaga'e. Namni jedhani mee akkamii bildiginnaan kun argitee lafa ijoollee keenya daguuguuf deemti. Akkamii farrisaa maal fakkaataa jedheetan baas dhiyaas kibbas giddu galeessas namootan bebbeeku gaafataa ture. Jimmallee jireen irratti ol bahee warra naa bilbile jira gaafataa ture. Iluu Baaborii argitee warra naa bilbilu jira. Amma wanni akka sodaa hin jiru namni jedhani maaliin jedhe namni qufa hin jiru bilginnaadhaafi garuu jarri immoo beekamanii jiranii jedhani akkuma jiruun yoo jimaa qamaan illee argite shamarran obbira kaanii shugguxii argitee gadi baasanii abboona cinqeeyyuu wanni kun jedhani makaddaa jala kaa'anii jedhani qawwee shugguxii jarri qabaachuu namni waan beekuufi kan jaraa rakkoo qabuu jedhan kaanoo jennaani kaan iyyeessi argite ashaaroo boqqolloo ashaaroo nyaatu namni harkaan qabne jiru jedhan dhossee qaba garuu ilaalamma maaliif jennaan jarri sun namatti mul'isa ittiin nama sodaachisuuf namni hin qabne jiru. Kanaafi guddoo hin sodaatinii jedhani namni hin qabne jiru. Argite haafanadda haadhoo malee namni hin qabne jiru jedhan. Warri kaan beekamaadha warri kaan hin beekamu jedhan. Amma inni hamaan inni argitee lafattii sana haadha si miila tokkoon dhaabuu danda'u isa beekamu miti san beekamne. Nama tokko waan tokko isinitti hima. Ati yeroo karaatee barattu mootummaa Itoophiyaatu argitee olutaalee jabanaa ijoollee dhidhiichise
suuraa isaanii fidee marree godheet argisiisa malee alqaayidaan uffatanii jiran fuulayyuu hin beekaman. Dhageesse Itoophiyaan ijoolluma argitee qixxaa boqqollootiin bultu fuudhee argitee jabanaa caccabsiisa. Akka seeraatti hin dhokattaayyuu. Dhageesse agarsiisuma faayoo ittiin diraamaa hojjette malee hin dhokattaayyuu. Maaliif? Ati karaateetti si beennaan namni argite namni boojjitoo manaan qabne jiru boojjitoo fudhatee argitee dukkanaan daatee dhaabbatee qaacera libsi godha. Wanni karaatee kan keetii achumatti bisaan dhuge. Wassalaamu alaikum. Akkuma namicha amma Ameerikaadhaas qaban hidda qabani beekaati poolisa barate hidda qabani akka duuf qabani jarrinis. So hiddi incite gaa hiddi mataatti onneetti dabarsu hundin dhaabbate. Wassalaamu alaikum. Ilaal hiddi mormaa kun qabamee jennaan daqiiqaa 5 keessa jedhee gargaccita. Dhaqeetti walitti maxxana namni humna qabummoo argite akkasitti qabee jennaan hidda sana dhaqee walitti nervi hidda argite dhiiga onnee irraa fidu. Hiddi siin gubbaa kuni isii miti. Hidda isa asii kana laal isa arterii jedhan san inni xaqqi gootee gadi qabnaan hin maxxana sa'aatii maxxanu sana keessa. Wassalaamu alaikum. Hin kuta jechuudha namni. So ati qaacira dhoofnaanis arrukunnaanis kokkee keessa rukunnaanis kun cufamnaan hidda sanatu dhaabbata. Kanaafi namni akkasii najjeessa jedhee namni hundi waan sodaatuuf namichas waan beekuuf akka salphaatti kan du'u karaateedha. Karaatisti. Karaatisti nama argitee fokko namni akkanaa akka salphaatti du'a. Akka salphaatti nama akka taayyee fa'itu akka salphaatti du'a. Maaliif inni qophaa fokkoraa jira malee bakka nama sodaachisee nama hunda ammatee nama bokokee jira inni. Dhageessee gangalataa deema akka abbaa duulaa durii. Namni akkasii du'utti dhiyoodha. Dhageessee maaliif namni hundi diina kee waan ta'eef daguudhuma argata si eeggata jechuudha. Dagu niitii wajjin jiraadhu ijoollee bashannansiis daguu argatetti fayyadamuun dirqama. Kaani ijoolleen argitee abbaa torbee suni jaallatteetii miti kan isin abbaa torbee of ijaarte. Hidhaatu hammaate yeroo Tigreessan. Eega mallas du'e hin caaleen abbaa nama haasa'uun beektu nama hundatu gadi bahee dhaaddata. Abbaan Tsaayee ni dhaaddata. Niitiin mallas ni dhaaddatti. Eenyunni Haile Maarami argitee waan natti barreessan hin dubbansa jedha. Ilaal fitinaa hamaa keessa seennaani. Dhageesse inni kan waraana baga ergitanii jedheeti wannaata baga ajjeeftan Oromoofaa jedha akka gurbaa Jimmaasan. So amma namni abdii kutannaan ijoolleen bifa kanaan of ijaarte. Jarri abbaan torbee kun yani nan beeka. Torbanitti sagantaa isaanii torba. Torbanitti sagantaa isaanii torba. Taaktikii isaaniis torba. Injijjiirama guyyarraa guyyaatti. Isaarratti dhimma ba'an borin dhimmatti hin baane. Namnuu qawwee bitee namatti hin kennu ati qophaa'ii qofa wanni sitti himamu. Wanni tokko abbaan duratti of qopheessuu qaba mataadhaan. So akkan jarri kun eenyutti hin beektu eenyuun hin beektu. Dhageesse amma immoo sonsatitti dabalame. Sonsinis jaarmee addaa qabaa innis argite lubbuu isaa golgachuudhaaf wal ijaare. Inni kun immoo eega argite sonsi abbaan torbee of eegaa ture mootummaa OPDO sanatti of kenne eega namas galchanii satti jedheetuma hirribe hin badeeyu.
مالي جري كوني إنو ما يوغرا أبي تركساتو جري أكا جري وانغاري داني لما فا دقراتو راني مالي تري وانغاري دان نفاني جيجيرا ما بريدا دان نفاني جدان تي إيغاتو راني سنبودا aha yolle wano waltaniga ataragai dandaulle walin jajjettega binakan malif bakka duritti debi umiti isa achi ta'e namichi nugusin torba fago isa duriti achi akka biyya alaatti ni manne oromoodha ofin jedha akka argite hinnimne oromon bultii dhabe polisi duri argite gaafa hiriira darbe ijoollee wajjin jira amma polisatu mana gannama fuudhee geessee hidha halkan mana hidhaa keessatti xiyyiitii lamaan ajjeefamani polisatu dirra du'aatti nama qabee geessee hidhe achi fuudhanii kunno garaa shinjiilee achi garaa jijjigaa gaddabarsanii ajjeesanii dhossani obboleeyyanu reeffa isaatu funaanamee deeme so mootummaan kana hojjataa jiru ijoolleen akkamittaa ciiftu amma bakka ofitti deebi anamma ijoolleen ofirraa dhowwudheen gaddaa nama 10 ajjeesan torba baqatee nama torba ajjeesanii jedhan nuti immoo nama torba dhaqqabnee faanuma jaraatti gaafasuma dhaqqabanii nama 5 ajjeesanii nama 2 immoo maal qabnee jedhani aya kan eenyutu caale amma namni du'e lachuu oromoodha bara sanagaa wanni godhan hin jiru kaayyoo wal dura nama dhaabe namicha argitee ijoolleen sun ajjeefte jedhanii waraanat ajjeesse jedhanii intervuu godhantu waan jedhe du'a namatti gammaduullee utuu hin taane jedhe tarkaanfii waraanni fudhate immoo sirriidha itti gammadeeraa jedhe animmoo anis du'a oromoon gama lamaanii du'e itti hin gammanne garuu tarkaanfii laqamte keessatti fudhatame tarkaanfii cululuqaadha bareedaa maaliif jennaani nama si ajjeesuuf socho'u mootummaa si balleessuuf socho'u mootummaa seera kee aadaa kee daangaa kee afaan kee biyya kee diigee ijoollee ijaarratee nama sitti qareessi si alagaa kaleessa goobanaan nutti fide jedhan goobanaan ta'e jedheen finne so arra inni kun nama beekutu argite abashaatti hidhatee nu jeesisaa jira kanaafi nama isaa wajjin dhaabbate hunda miseensisaanii baadiyyaa magaalaa keessatti adamfamanii du'uudhuma qaban minimma wanni tokko jiru ilaal kan keenya ummanni wabii tokko dhabee ageesse hin iyyinaafi nama argitee nama gargaaruu deemee callisa inni iyyina lakki dhiisaa wanna akkasii ta'uun qabuyyuu hin dhiisa hin jedhina maaliif haati boqqolloo qoofarattu gasoodhaan yeroo mana fuulduratti rasaasaan dhufaniidhaani ageesse qabaniidhuu danda'u adabuu danda'u gorsuu danda'u ittiin deebiin jechuu danda'u yoosiin waa balleessitellee maal balleessitiyyu daa'ima baatte daa'ima mucaa waggaa tokko baatte maal balleessiti eessa dhatti amma kun harka kee jirtiyyu akkuma haati kan kee guntutaan si hoosiftee daa'ima hoosisaarti maa dheebessita daa'ima maa rarraabta daa'ima maa boochifta daa'ima haadha yatiimaa maaliif yatiima goota atoo yatiimummaan barbaaddu ilmeen kee karaattafuun barbaaddu ilmee namamaa karaattan bifta warra kaani adamsitee afuufuu dandeessa daa'ima kana yeroo isin gifii akkasii hojjettan nuti dhaggeeffannee yeroo isin irratti hojjetame immoo gammaduudhuma qabnaan sibiilii maan taane ilaal haakimallee kamataa ofii qaban
Haakimni dhugaadhaan Oromoodhaa hojjetu biyya sana keessatti hin hojjetu. Sila haakimni ageessee hin tuqamu. Haakima faajjeessan hin jirani jarri. Maalirraa gootare bakka qiyaamaan qilbaan qabu hunda haadha sii waan bilginnaa taate mataa keessa dha'uudha. Wanni biraan jiru. Afaasin ilaal namni argitee hikminaa irratti bobba'u jarri lilmee waraananii nama jeesaan turre boo dheengada waggaa 27 waggaa 30 lilmee yeroo dargii dhowwaadha garuu isayyuu nama dabuubiiti itti gaafatamaa argitee fayyaa walii galaa har'a nama ajjeesaan jiranii lilmeedhaan waan seera fayyaa keessatti dhowwaa seera fayyaa addunyaa keessatti waan dhowwaa ta'e hojjetaan jirani. Soo kanaafi nama garee isaanii ta'e malee nama miseensa isaanii ta'e malee hojiin argatu. Doktora hundayyuu ni ari'ani. Nama meeqa qorata utuu umriin hin gahin. Nama meeqa ari'ani. Soo kanaafi waanuma doktoras haa ta'u maarrees haa ta'u maalis haa ta'u. Dhahaa isinis mataa keessa. Doktora miti inni nama jeesisaa jiru. Nugusi torbaffaan doktera miti. Taadaa dokterri xiinxalee argitee nama gochaa kana hojjetaa jiranni. Dhageesse dhaabsisuu ka danda'u isa ture. Eega inni fantaziyyaa namarratti gadhiise. Dhageesse nama ummanni hiriira ba'ee himate. Akka Alamuu Simeefaa fuudheeti aangorra kaa'ee. Nama amboo ummanni ari'e fuudhee targitee ministeera maarree godhee kunoo kana maan rabsu halkaniif guyyaa isa kiyyarraa maa boossaati baay'ee danda'ati kan argitee gadi bu'ee dhoqqee keessa gangalataa oolu ijoollee sabiyyii wajjin jechuun bakka aangoon mootummaa Itoophiyaayyuu hin dhaabbate mana ilaal ministeerri akkamitti dhageesse. Ministerri akkamitti mana haraqee seena. Mana haraqee keessa taa'eeti nama arrabsaa oola. Ministeerota addunyaa argineerra tuutarni isaanii irratti waa gadhiisanii jedhan malee. Isayyuu dhageesse ji'a 2-3 fa'itti waan akka ibsaa wayii gadhiifama malee. Guyyaa kana hunda teessee argitee asii boojjitoodhaan nama kokorsaa ooltiin. Guyyaa kana hunda ijoollee argitee nama arrabsaa turte argitee asii amboo fi maal jedhanii ijoollee argitee biyya alaa teessee nama arrabsaa turte. Yeroo Tigiree keessa dhaqanii lafa fudhatanii lafa gurgurachuuf jennaan irratti qaban. Laga xaafoo irratti qabanii jennaan wannaatti Awustiraaliyaatti galeet mana achi dura mana feesbuukii wannaa paaltokkee banee fi mootummaa Ihaadigiif hojjetaa ture. Nama akkasiifaa of jalaan deemti. Gurbaan emmaa taayee jedhan sun. Waan akkasiitu dhageesse miidiyaarra ministeera gaa. Soo eega ministeerri akkan nama hordata isichi shikaala itti nagnaan abbaan barbaade ittiin haadha'u. Kanaafi ijoolleen Oromoo bakka jirtanitti amma booda hawawwaatani jarrinis. Hidhuudha ajjeesuudha miti. Durattuu itti fufaa jiran. Kanaaf miidiyaan addunyaa hundi dhaga'u laal mungikkii jedhanii Keeniyaa keessa jira. Mungikkii jedhan yaa Rabbi ani warruma akkasii yooman ijaaraa jedhaan ture. Baay'ee nawwaa ture. Mungikkiin kun ijoollee durbaa hudduu qullaa yaatu argitee jilbaa olitti jettu hin dhaana qabe. Asi hin gara dhageesse aadaa Afrikaa cabsite jiranii ijoollee argitee waan hin taane hojjettu gadi fuudhee rukuta. Mootummaan namni argitee jarris sodaatu isa mungikki. Mungikki kun adreesii qaba. Abaluutti hin beektu. Biyya Keeniyaa keessatti wanni nama sodaachisu dhageesse mungikki. Kanaaf Oromoonis sonsaa fi abbaa torbee qabaachuun isaa baay'ee
natti tole. Ani immoo yoo rabbi jedhe ibidda ni jaala. Garee ibiddaa. Garee ibiddaa. Ibidduma darba. Bakka. Silaa gubachuun isaan oolle ibidduma tufaan. Politikaadhaanis iyyuudhuma qaba addunyaa irratti. Bakka jiru hundaa. Dhageesse miidiyaan mootummaa argitee halkaniin guyyaa dabballeessaa ummatatti kijiba afuufaa miti. Nuti immoo dhugaa jirru argitee gareen ibiddaa itti darbuudhuma qabna argitee waan jiru. Walirraa fuudhaati warra biyyaatti facaasa. Ijoolleetti, dargaggootti, nama guddaatti hin taa'ina badaa jirtani. Qeen keessan onaa jira. Kadurii caala. Balaa hama gaafaani. Professor Muhammad Hassan dubbatan lakkisa namichi kun aadaa Oromoo aadaa Itoophiyaatti dhiisaati aadaa Oromoo dhiisaati aadaadhuma Jimmaan kan keessaa dhalateyyuu hin beekuu jedhan. Dhageesse nama akkanaatu argite seenaa akkamitti seenaa Itoophiyaa fuudhee haaromsuun Itoophiyaadha namni nu diige jireenya keenya. Namni nu salphise Itoophiyaa. Itoophiyaadha kan nu himataa jiru. Akkamitti nama hunda amma diigee andinnati marree maddammar jedheeti nama hunda kiristinnaa kaasa. Sheekota hunda fuudhee argite sambuusa nyaachise maddammar. Masqala hidhattee sichi amma masgida keessa hidhattee salaachisuu dandeessa. Soo kanaafi badaa jirtanii utuu hin badin of dhaqqaba. Of dhaqqaba ijoollee keessan golgaa waardiyyaa ta'aa fi wajjin dhaabbadha. Wanni ilmaan keessan irra gahe waan isin irra gahe. Wanni kanaan ala isin irra ga'uudhaaf taa'u hin jiru. Addunyaan hundinuu argaa jiran. Dhageesse jarri dirmatanii isin oolchuu waan hin dandeenyeef isin of baraaruudhaaf hidhadhaatii qophaataa. Hidhadhaati. Dhageesse bilginnaan akka nafsiitti hidhatanii jiran. Paartiin akka jirutti. So kanaafi utuu hin badin utuu shanyiin kee guduunfaan kee hin citin funyoo qallatte kana jabeessi fooyi walitti dhadha. Walitti dhadha. Balaan Wallaggaa fi Arargee Baalee fi balaan Wallaggaa fi Booranaaf Gujiirra gahaa jiru sichi gara hundattuu faca'ee jira. Kanaaf dandamachuuf hin teessan. Dandamachuuf hin teessan. Qawween qabdan itti beeku jarri. Ani nan beekaa. Kanaaf hin sodaatina jabaadhaa of qopheessa. Of qopheessa lamaan sadiin. Yaa. Akka barbaadanitti poolisiinis argite namatti fooricuu hin dandeessu. Yoo sirna qabaatan waraqaa mana murtii maaliif jira miti. Waraqaa fudhatanii dhufanii guyyaa qabanii adeeman. Namni halkan dhufu hattuudhaa woqara mataa keessa. Namni halkan deemu hattuudhaa woqara. Ofiifis gadi baala ciisaa eega akka ta'e. Maaliif jennaan halkan dhufanii manaasi fuudhuga. Gadi bayi ala ciisi. Waraabessi nama nyaatu hin jiru sii lubbuu qabu. Anu waggaa mee 30 waliin ala ture. Waan tokko alatti gadi bayi ciisi. Qoccoo jala boqqolloo keessa dhageesse godoo jaldeessaa keessa gadi bayi ciisi. Achitti shokokii dhageessa ija tokko raftee tokko dammaqxee teessa. Isa kana mana danqarattee mana rukutanii dirqama mana banuun ijoollee keessa ciiftaa niti keessa ciifta. Soo kana dhufanii ijoollee kiyya guban jettee mana bantaa si fuudhanii deemu ajjeesanii waraabessa si nyaachisu. Kanaaf gadi ba'aati. Hirri gadi ba'aati ciisa. Gadi ba'a. Guyyaan mooyoo isin qaban siyyoo bareedaan. Nama qabamu hunda isin hundinuu muka jala jiraattanis bakka jiraattanii footoo kaastanii facaasu. Footoo kaaftanii. Kun hundi nuufis ragaadha. Ageesse nuufin ragaadha. Daranuu ittuu nama kaasa waan ta'eef an amma reefuun
mootummaa Itoophiyaa jaalladheen sossoboo afaan bareedaa kalammaatiif kan Abiyyi duraanitti baay'ee gowwoomneen anuu dhiichisaan ture aga tokko. Amma inni amma nama jabeessaan wallahi anamma kolfe dafqaan dubbadhaan nama jabeessa. Amma namni yeroo boo'u yeroo argitee fixanne gaa waggaa dheeraa boo'aas geenye bar an umrii kana kiyyaani umruma kiyya kanaanu waggaa dheeraan laalaa hedduu argine nama 800 yeroon qabamee argite huurso ture nama 800 fi 90 meeqa adamaaruni nam yeroo mana hidhaati baanu wajjin baane ani finni media wannaa hunda miidiyaa biyya keessaa tokko irratti maxxansaa ture. Kitaaba sanallee fuudheetan Keniyaa galee eegan Keniyaa galeen Adamiin barbaade kayyuenni dhaafillee si gargaara yoo irraanfatte jedheen geessetti kenne. Adamaaruun amma biyya jiraa yoo gaafachuu dandeessan. So ilaal nama kana hunda namni nu ijoolleen harkaan harkumaan mukaan lafa qoonfartee awwaalte xiqqaadha. Nama hunda jara keenya waraabessan nyaate rabbi hin arga. Ilaal kaambii waraanaa kana waraanaa huursoo ka dargiin achitti ijaare jarri immoo mana hidhaa godhaniiti. Birgeedii tokkoffaa mana hidhaa, birgeedii lammaffaa mana hidhaa, birgeedii sadaffaa mana hidhaati. Birgeedii sadaffaani warra hoogganoota abaa'oo ta'anii ka dargii ta'anii ka maalirree ta'an hoogganootuma ka jedhu qofa sirbitootas dabalatee achitti dhan. Warra dabballeesi kan abaa'oo warra hoogganoota tokko tokkos waraana dargiitiifi AFLO ammoo waraana jaarraa warra ture kaambii lammaffaatti dhan. Miseensota abaa'ooti jedhan immoo kaun birgeedii tokkoffaatti dhan. An birgeedii tokkoffaa keessan jira. Gaafa duraana tokko manii argitee warra hoogganaa keessatti ayan hoogganaan turre ana akiman ture namni nu ol ba'ee namni hundinaa iyyee masakkare. So ani tokkoffaa keessatti ani dhan hunda argan ture. Mana fuuldura argitee waardiyyaa waraanni marseetaa waraanni Tigree fi Oppiidiyoo mana fuulduratti boo'iin qotame harkaan qonnaa barsilaati laakteera qoteeti yoollee wannaan sunuu mana fincaanii hin qabu. Leenjii dhumti waraanaa sunuu kan mootummaan itti nama leenjifatu isa gaa mooderniidhaan ijaarame mana fincaanii hin qabu. So dhageesse waan isin ajaa'ibu silaa kan mana mootummaa argitee shaaworii qabaa mana fincaanii qabaa wannan maanaati ijaartuun jiru miti hin qabu mana fincaanii qabu. Manatti nyaattuu fi mana itti nyaati bu'ee bakka biraatti hojjetamee dhufee bu'ee achi namaa qoodamu jira. Inni kaan hin jiru. Amma maal godhanii lafa akkasitti qonnee mukarra tuullee mana fincaanii godhan. Namni hundinuu deemeeti argitee galgala balballi banamee dhaqee fincaan mukarra gadi taa'a. Wal ilaalaa kunoo meetira tokko hin ga'u akkas walitti maxxanee tataa. Ilaal jara keenya akka kanatti inni kaan immoo dhukkubsatee inni kaan gotontoraa utuma yoo deemuu baate uleedhaan dhaani. Sana booda nu biraa kufa kaasuun dandeessu tasumayyuu kana namni jiru hundi ragaan kaasuun dandeessu. Yeruma Abiyyi kana bar Abiyyumaa fi warruma Tigraay kana hundi isaanii Saamoraa tachi tureeyyuu gaafas itti gaafatamaa ture. So amma namni kufee achumatti dhiisanii galan kaa'ee sin baqatu inni nu laafee jira.
waraabessata achitti nyaataa ture rabbiin arga. Mee namoota beekan gaggaafadha. Namoota lubbuudhaan jiran waraabessatu achitti nyaataa ture. Soba ammasi kanatu hojjetamaa jira yaadiguma Oromiyaa keessatti hafte keessatti. Yaadiguma sin wannaan torbaffaa kunis yaadiguma Oromiyaa keessatti hafte afaan Oromoo dubbatu. Yaadiguma Amaara keessatti hafte afaan Amaaraa dubbatu. Yaadig warri afaan Tigree dubbatan immoo wal qoodanii jennaan galan. Agese warra duraan immoo Tigreedhaa fi wannaata ofitti qabaniiti immoo aangoo kennanii fi asii amma jarri immoo taraa isaanii oppidiyoo Tigree godhatan. So hundi isaanii warra yakkaaf dhiyaatu. Warri nama fixaa jirus yaadiguma kaleessaati. Yaadiguma kaleessaati. Warruma gaafa sana argitee biyya biraa dhaqanii lolaa turan warruma gaafa sana dhinsaamoo maal jedhanii insaas ijaaranii nama cafaa turanidha. Qeessa namarraa buqqisiisaa warra turanidha. Waan tokko haasaa babbareedan malee. So kanaafi amma eega of argitanii marxifadhaa ol ka'a. Dhaabota Oromoo warra argitee kan abbaa nagaa jaarraafa isas itti dabala. Isas oppidiyootti dabala. Walumaan isin basaasu yoo ta'ani Finfinneerumaa ta'ani akka isin keessa firan dubbisa jedhaniin deemu. Lammata silaa tokkoffaadha kan ODF jalaa diinneerra. ODF diigameera. Garuu maqaa ODF warri achi keessaa socho'an wala leencoo baatii eenyu Hasan Huseen wala leencoo lataa hundi isaanii isin basaasu bakka argitanitti waqara. Bakka argitanitti bakka wannummaan jarri bu'aa isinii qaban hin jiru. Waan tokko maal amma iskamacheen osa'uun minni lamaan maxa'u maal nuu godha. Agese yeroo kan achi garagala yeroo kan as garagala yeroo hundayyuu mala nuti qabnu hunda alagaadhaaf qooda dhaa'uudha mataa keessa. Namni argite namni jaallateeti kan nama jeesu jaallatee miti furmaata yoo dhabe kimbil godhaga jiraachuuf of dandamuuf maal taare. So kanuman jedhaa hunda si oppidoo keessaa warra biyya alaatii gale. Of keessan baasina biyya alaatiin dhufee turistii efaa jedha turistii miti lafa kadhachuu dhufee bakka jirtutti jaras hundaadhasi haga calaltee jennaan gam tokkotti deebi'u wanni biraan jiru maal goonaaf ree yookaan keessaa waraqaa lama qabdii haa galtu keessaa garanatti achi jiraan teennaan isin basaafti isin ajjeesifti ambottis jimmat